waraqaa duniyaa harkaa qabdi. Inni biyya ofii hin galte yoo galtellee. Maatii tana wanti nu goonu amma yaa bira dhaabbannu dhaqnee jajjabeessinu maallaqas yoo dhaqnu kana harka duwwaa. Keessattuu amma warri yaa'ii ooftan keessattuu ijoolleen Dubaay keessaa Abudabii barraa daladan dhaxxanii ziyaara jajjabeessu namni gizee amma jajjabina barbaada. Yaa obboleeyyan kee an argee jira. Mucayyoo hojii dalagu ollaa kiyya. Dhugaa siin jedha abbaan jalaa du'ee haadha awwaaltee obboleessa awwaaltee ilmaan wartee 4 bakka tokko dhabde. Namni kana gubata dhaben jiru. Miidiyaa irratti hin beekamtu. Baatee hinattee akkasii kana isheen sanuu alhamdulillah miidiyaa irratti beekamtee namni sanuu bo'e. Dhugaa siin jedha ambalikoosii 3 moo 4 fixxe mana yaalaa fidanii warri madaamii fiddee yaaltee mi'attiin bakka duute na jennetu rabbiin oolchoo mata kan ta'a. Namni biyya Arabaa kana keessa gubaa dhaben jiru. Waraqaan isii qabdu waraqata jaanna akiraa wayii harka qabdu seetan waraqata yoo qabaatte qofte isiin tasgabbooftee suuta jettee biyya isii hin galti. Namni mucattii tana jajjabina bira dhaabatanii ka Dubaay keessa jiru bira dhaqu kamana madaamii jiru madaamii ta'e jaazaa qadattee obboleettii ta'e dhattee bira ziyaarte jajjabeessuun sirra jiraata malee miidiyaa kanarratti akkas jechuun gaarii miti. Sa'aatii kanatti namni keenya dhumu jira. Haalli Oromiyaa keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Keessattuu gara biraatti jiru. Ekkoo waan akkasii yaada akkasiiti kan barbaachisu hundi keenya. Yaada akkasii fudhaa malee isin ammoo asuma deebisanii hiqaamaa duniyaa gubbaa kana akkana qabaate namni yeroo san itti dhagahame inni andiriidira mu'etti kalee irra laalu qaamaa qabdi maan baasite isiin akka maan baasite jettee afaaniif lafaa deemti malee waatu qof hin beektu. Mataan ishii hin hojjetu. Waa'ee waraqataa jettan sababa intalli kun makiinaa keessaa qabanii buusanitti poolisoonni ijoollee xaragee tolche taftiishiin akka malee itti ka'ee jira. Bildingichi ni eegamaa sagaleen isaanii humnaa ol alatti ba'ee jechuudha. Safarri sun eegamaa jira. Ijoolleen karaa galaniillee eeyyama fudhatanii seenanii gaafatanii qaban. Taftiishiin akka malee itti jira. Mucachiisuuta jedhanii keessattuu warri qaamaa qabu warri biyya kanaa warri niitii isaa mana jirtu ofii fudhatanii mi'attii tasgabbeessuudha malee akkas goona sa'aa kana isiin barbaachisu. Meeqa kam ilmaan Oromiyaa haata Oromiyaa akka duutaa jiru. Bar nama jaarsa tokkocha sitti maal dhagee ilmaan 8 irraa fixanii ijoollee isaa irraa fixanii haadha manaa isaa irraa fixanii jaarsa waggaa 60 raasa hambisa. Maaloo maal biraan hambifte jedhee bu'e. Ilmaan irraa dhumutte eessa deemu? Yoo kana laalte amma abbaan mucattii kanaa kan wareegan isaan sanuu qaba. Isaan sanuu dhiifate. Akkas jedhanii ijoollee kana jajjabeessuudha malee wajjin bo'uun gaarii miti. Isii amma ajandaa godhannee asirra taa'uun gaarii miti. Warra biyyaa jiru sagalee taanee mucattii keessatti warri Dubaayin jirtan bira deemuu qaba. Akka Dubaayin keessa jiru yeroo argate mana madaamii gaarii bira yoo jiraatte ijaazaa kadhadhu deemii gaafadhu jiini dhumatu jira guyyaa ji'a kana keessa dhaqee obboleettii ta'e bira dhaabadhu jajjabeeti. Kanaan balazaa miidiyaa kana gubbaa teettanii waraqata hin qabdu waraqata qabaatuuf waraqata hin qabne tokko biyya kana keessatti. Waawwan sa'a sanitti waan isiif toltu tokko jiru. Waan rabbi sabrii haa kennu. Abbaa isiitiillee rabbi haa araaramu jedhanii du'aayii godhanii kama hafe zarima isii hafe san furmaata itti ilaaluudhaaf malee asirra teennee ajandaa godhannee mi'aatti. Dhugaa waraqata hin qabdu waraqata qabdi jechuun qabnu waraqata ishiin hangaachuu. Jechuun qabnu maaltu nama ga'e nama waraqata rabbi jedhu. Waraqata yoo qabaatte kalee lubbuun isii tare waraqata sanii Itoophiyaan galchan yaate ka jettu osoo har'oyetti kalee lubbuun isii tare. Amma wanti nu goonu Oromoo. Namni galchaa Itoophiyaa galchan irree waraqata qabdi jedhanii yeroo sanii namni isii galchuun jiru namni isii yaa'u. Takkaanaasaa muti godhaan keessan takkaanaasaanii waa'ee wacuun barbaadu jechuun bakka ishee wajjin boo'ee mataan keenya garagaleera. Ani tokkoffaa biyya harumaa keessatti namni itti miisuun dogoggora. Biyya hambaa keessatti cimuun qabanii erga manii immoo obboleettii keenya kana qofaa miti eeggada nama 31 irraa du'e san maatiin isaanii xixiqqishuun kan afaan hin beekne hin dubbannetu mara taa'ee boo'aa jira Oromoo. Oromoon akka Oromootitti miidhaa cimaa fi balaa cimaatu Oromoo irra gahaa jira. Kanaafis Oromoon guutuun bakka deemtetti sagalee uummata keetiif ta'e uummata biyya keessatti yaa dhaggeeffadhaa. Abbaan mucayyoo kanaa nama umuriin isaa waggaa 75 yookaan 80tti siquudha argeen jira. Just ammoo nama guddaan kuni waan akka waa'ee poolitikaatiyyuu irraa hin beekan. Umurii isaanii guutuu gammachuudhaanii daldalatanii nagadatanii iyyummaa isaanii malee jiraachaa turan. Har'a garuu mootummaa gara jabeessatu dhufee jira. Mootummaa gara jabeessaa fi shiftaatu biyya keessa jira. Baqqadaa Abdiisaa kan jedhamu.
Faqqadaan kuni Amaaraadha. Garuu hidhannoo kana kan argate Oromoorraa. Oromoon woboodha iddoo ittidhaa turte. Luka waan kana ta'eef qa'ee keessan Oromoon yoo bilisoomsuu barbaadan har'a beetidha boossanii namni biraatillee akkas bahee abbaa ishiitiin boonyetti akka beetii kanatti akka abbaan dhabne qa'ee keessan bilisoomsuudhaaf hojii hojjedha. Beetii immoo nadhiisi. Beetii immoo qoyifachuu baata. Abudaabii naavigeetii jirti. Keessan fooloo nagoraatiin Finfinnee erga lookeeshinii ishii. Ijoollee waraqata qabdan yoo ta'e malee ijoollee waraqata hin qabne naavigeetiitti qabaan akka malee itti jira. Hin qabamtu kana bara asumarraan jechuudha. Ijoollee waraqata qabdan ergimee guyyaa jumaan naqa. Fooloo naa deebisiitiin isiin erga lookeeshinii ishii. Naa ol magaalaa qabaadda sagalee taa'aafi. Kanaafuu beetii immoo waan godhuu qabnu qoyaatis hin bahin gizee hundaas hin barbaada booni. Booni as jalatti tokko barreesse. Gizee hundaas hin barbaada. Sababni isaa micoyyoo tana utubuu qabna. Yoo waraqaan qabaanne ishii gammachiisu waraqaalee dhabdee immoo akka lamaan boonye waraqaa irraa hojjechuu qabna. Tokko jedha. Waraqaa irraa hojjisiifnee buleettii teenya tana guruppii hiinee waan ishii gammachiisu duraatimuma ji'a lamaa ji'a sadii ishiin amma gadda kana dabarsitu hojjetattullee olii qabnee harka ishii kaayuu qabna. Kana immoo ijoolleen fooloo gurguddaa qabdu akka irratti hojjettuuf ani nan dubbadha dhiibbaa godha hundi keessan. Kanas akka ishiin dubbattu bilbilaatii warri ishitti dhiyaatanitti immoo anillee bilbilli ishii kan duraanitti kun hojjetaa hin jiru. Hin qaba ture. Jasta immoo amma booda nuti wanti godhuu qabnu Oromoo tokko tokko hunduuf asirra deemnee hin boonyu. Yoo falmannee bilisa bahuu barbaanne hundi keenya falmachuuf haa dhiyaannu. Amaarri hidhattee akka barbaaddetti kinoo daandii Jibuutii kan biyyattii san tajaajiltu cufuutti jirti. Oromoon asirraa maal hojjetaa jira? Maal gochaa jira? Falmi keessan maal wajjiniin? Sirna falmaa maaloo sirna tolchiisaara? Sirna ofirraa falmaa. Dhugaan siniin jedha. Dandeettii poolitikaa qabaadhee miti. Garuu quuqama uummata kiyyaatiin na gubaan. Jammar jechuudha. Misraaq Tasfayee kan jedhamtu niitii Faqqadaa Abdiisaa asirra deemtee birrii sinirraa gurtee Faqqadaa hidhachiisaa turte. Ishiinoo Amaaradha. Faqqadaallee Amaaradha. Nama Bahardaaritti mana ijaarratee achiin ciisee Oromoo qalaa jirudha. Waraana adda bilisummaa of fakkeessee jechuudha. Kanaafuu waraanni kun amma horroo guduruu keessaa bahee badutti irratti hojjechuu qabna. Yoo mootummaanis kana nurraa kaase mootummaadhaan walitti hidhata qaba. Mootummaa kana gaafachuu qaba. Waraana Faqqadaa Abdiisaa barbadeessee nurraa kaasuu qaba. Waraana adda bilisummaa Oromoo nama tokko akka hin jeefne inni haqaa fi haqaaf falmata yoo danda'e gara heeraa fi seeratiin qawweedhaan walitti bahamee waraana qofa wajjin wal falmee mootummaan kun yaa mo'atu. Yoo danda'e waraana fi waraana qofa wajjin wal falmee malee uummata nagaa maqaa adda bilisummaatti laxxafuudhaan ajjeesuu fi wareeguu fi lafarraa harkisuun yaa dhaabbatu. Oromiyaa kutaa 11 keessatti hiriirri nagayaa yaa bahamu. Maaliif jennaan faannoo fi waraana Faqqadaa jedhamu kan nutti bobbaase Shimallis Abdiisatii fi Abiyyoo Kaasayeeti. Warri hidhachiisallee jara. Faannoon akka barbaaddetti aanaa Fantaalleetitti nama 30 qaltee doozara irra jigsite namni jara sanii sagalee ta'e illee jiru miidiyaatti illee baane jarrisu. Meebitti waan kana dur si gaafadhee gabbaa kakana imma dubbannaa furmaan illee ni dhufne. Rabbi furmaatu nama godhu malee amma tokkummaan keenya kun illee shakkiidha. Amma mucattiin tuni eessa jirti? Mee namni qabatama waa'ee isii beeku mee naaf himi xiqqoo waan isiitirra yoo dandeenye isii qarqarra malee amma anaafatti dubbannee umallee fiduu hin dandeenyu kanu caalaa silaanaaf irra waa humna qabu homaa gochuudha. Ayyee bakka Naasiriin mana banee galgala irraa haasa'u ana tokkoffaa bira dhaqee nagarree ijoolleen kinoo hiriyoonni ishii baay'ee jira. Bakka kanaa jirti jedhamtee Abudaabii keessa dalagaa turte. Biniyaasi achi farasan jirti ijoollee bira jirti. Ijoollee bira jiraachuu ishee ani kaleessa qabee nan dhagahaa ture. Malee dhaqee qaamanii nagarre waan ta'eef siin sobuu waan hin argine ani fooloo barbaachafillee nama asirra bahuu miti nama waa barbaadullee miti. Micayyoo tana garuu Naasir birattis haa ta'u namni fooloo gurguddaa qabdan nama tokko biratti seenne